Harka fuunee akkam jirtan hordoftoota kiyya bakka jirtanitti fayyaan keessan isiniif haa baay'atu. Hardhas irraa barattuu irraa fayyadamtu kan jedhee yaadi isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa qophiin hardhaa haalaan adda kan ta'edha. Hamma dhumaa ana wajjin turaan affeerraa kiyya. Qophii kana kan isiniif dhiyeessu ani Dr. Firaoli. Egaa mata dureen hardhaa dubartii takka akkam goonee keessattuu iyyiinsa sagalee bareedaa wajji jechuudha. Sagalee baasaa akkam gootee wal qunnamtii raawwachuu dandeessa kan jedhu ni ilaalla. Hedduu faayidaa qabeessaa fi isin barsiisa jedhee yaada. Gara qophiitti dabruun dura namoonni haarawaa taatan baga nagaan dhuftan. Subscribe gochuunii fi mallattoo bilbilaa tuquun waa'ee jaalalaa, waa'ee wal qunnamtii saalaa akkasumas waa'ee bultii, waa'ee fayyaa fi wantoota fayyaa wajjin wal qabatan ifaan ifatti piroograama isiniif dhiyeessu hordofuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni na jajjabeessitan hedduu takka galatooma. Gaafii qabdan, yaada qabdan komentii jalatti barreessaa. Kallattumaan gara qophii hardhaatti dabarra. Egaa dubartii takka siree irratti akka ajaa'ibaatti gammachiisuuf goota ishii ta'uuf yookaan yeroo hundaa kan dhiira yaadduu fi dhiira filattu ta'uuf dhiironni ni barbaadu. Egaa waan kana dhiirota qofaa miti kan barbaadu. Ofii isaaniitu dubartoonni akkanatti kan isaan gammachiisu akka ajaa'ibatti jechuudha. Miira bareedaa keessa kan galchu hedduu barbaadu. Keessattuu dhiira san yoo yaadan miirri wal qunnamtii saalaa isaanii kan kaka'u ta'a. Kanaaf yeroo wal qunnamtii saalaa dubartii sirriitti gammachiisuu sagalee baasaa jechuudha. Sagalee bareedaa akkasitti wal qunnamtii raawwachuun dhiira ni gammachiisa. Dubartii san birattis dhiira barbaaduu fi diriim kan guutudha. Kanaaf yeroo jaalalaa fi yeroo wal qunnamtii saalaa successful kan ta'e dabarsuuf waan isin gargaaruuf qophiin hardhaa hamma dhumatti na dhaggeeffadhaa. Pozishinoota ajaa'ibaa ta'an ni jiru. Pozishinoota kanneen raawwachuu dandeenyaan sirriitti gammachiistanii fedhii ishii ni fixachiistu jechuudha. Keessattuu yeroo wal qunnamtii saalaa bareedaa ta'e ni dabarsitu jechuudha. Kallattumaan gara isatti dabra. Egaa pozishiniin jalqabaa dubartoonni hedduu kan jaalatanii fi kan itti gammadan eessa akka jiran hanga of wallaalan kan itti miira bareedaa keessa kan galanii. Pozishiniin kun siree gubbaa kan raawwatamudha. Dubartiin dugda isiitiin ni ciifti. Erga ciiftee booda dhiirri maal godhaa? Luka lamaan ishee ol fuudhee gara morma isaatti kaa'uun qaama saalaa isaa sirriitti dhiibaa kan raawwatudha. Dubartii sirriitti kan gammachiisuu fi bakka jirtu akka wallaaltu kan godhudha. Luka isii lamaan ol fannistanii kan gootan hedduu kan ishii gammachiisudha. Egaa pozishiniin kun faayidaan isaa guddaan keessattuu naannoo jispuut sirriitti argachuu fi bakka san sirriitti riguuf pozishinii hedduu bareedaadha. Egaa akkuma beekamu jispuutiin sun yeroo tuqamutti dubartoonni hedduu kan gammadanii fi miira isaanii hanga to'achuu dadhabutti kan galanidha. Kanaaf luka ishii ol fannistanii kan wal qunnamtii raawwatan hedduu kan ajaa'ibaa ta'a jechuudha. Egaa pozishiniin kun xurree siree irra taatanii raawwachuu ni dandeessu. Akkasumas normaala bakka ciisichaatti taatanis raawwachuu ni dandeessu. Egaa pozishiniin kun jispuutii qofa argachuu miti. Qinxirii ishii sirriitti stimuleet gochuufis pozishinii bareedaadha. Egaa kan biraa immoo pozishiniin kun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu sagalee ajaa'ibaa baasaa fi miira gaarii keessa seenaa wal qunnamtii raawwachuuf kan fayyadu kan isinitti himu ta'a. Kun egaa dubartiin luka ishii hamma dandeessutti ni banti. San booda ishiin ni ciifti. Erga luka isii sirriitti addaan bante hanga dandeessutti jechuudha. Gara dubaatiin angilee argatuun dhiirri isii gubbaa ciisuun raawwachuudha. Egaa pozishiniin kunis jispuutii ishii sirriitti argachuudhaaf hedduu bareedaadha. Luka isii garuu hamma dandeessutti banuu qabdi. San booda dhiirri gubbaa taa'ee raawwachuu danda'a jechuudha. Kan biraa keessattuu dubartoonni hedduu kan jaalatanidha. Dubartiin gubbaa irra kan taatudha. Dubartiin gubbaa taanaan normaalii siree irratti raawwatamuu ni danda'a. Siree irratti egaa dhiirri dugda isaatiin ni ciisa. Erga dugdaan ciisee booda dubartiin luka ishee walitti mammaruun gubbaa irra taa'udha. San booda wal qunnamtiidhaaf kan qophaa'e qaama saalaa isaa fuudhuun gara qaama saalaa isheetti seensisuudha.
akka isiin barbaadutti saffisaan tahee suutaan ofii ishiitiin to'ataa jechuudha. Raawwachuun ni danda'ama. Kun egaa dubartoota hedduu kan isaan gammachiisudha. Keessattuu dhiiraafis kan dalagaa hir'isudha. Isheenis qaama saalaa ishee keessa bakka tuquu fi riguu barbaadu hundatti sosocho'iinsa akka barbaaddutti socho'aa raawwachuu dandeessi jechuudha. Ammas teessoo irratti raawwatamuu ni danda'a. Teessoo irratti egaa dura dhiirri hin taa'a. Isiin egaa fuula ishii garagalchuun olii fi gadi jedha raawwachuudha. Kunis jispuutii ishii sirriitti argachuuf bareedaadha. Sanbooda egaa turtii fi yeroo yoomuu kan hin irraanfatamne fi kan ajaa'ibaa ta'e ni dabarsitu jechuudha. Egaa poozishinii dhumarra isiniif kaasu egaa doogii istaayiliidha. Kun egaa poozishinii hedduu beest ta'edha. Qaama saalaa ishees guutumaan guututti ni argattu. Akkasumas miira bareedaa fi akka salphatti fedhii ishee fixachiisuuf hedduu isin qarqaara. Egaa poozishiniin kunis akkuma baratame siree gubbaatti kan raawwatamudha. Dubartiin ni jilbifatti. Erga jilbifattee booda harka isii siree gubbaa ni qabatti. San booda mudhii isii hamma dandeessutti gadi ni qabdi. Naannoo teessumaa ishees akka isaaf tolutti sirriitti ol ni qabdii fi san booda dhiirri hangilii bareedaa ni argata. Kanaaf haala kanaan raawwachuun ni danda'ama. Poozishinii kanas yaala. Egaa poozishinoota dubartii iyyisiisuuf fayyadan kan amma hammatti kaasnidha. Irraa fayyadamtan, irraa barattan jedhee yaada. Namoota biroofis sheer gochuu hin dagatina. Egaa waan nu hordoftaniif hedduu takka galatoomaa. Akka jaalattan qophii har'aa abdiin qaba. Egaa laayik gochuu hin dagatina. Yaada qabdan, gaafii qabdan koomentii jalatti barreessaa. Qophii biraatiin yeroo biraa walitti deebinaa. Nagaatti.